السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إجا هورتو تتخينيا خان آسي نداوتن خيسافي على تيسن نجا قبنا السنين جاجا رفنجر أرانتنا كوبي أده تكا قبني ديانة تجرج نموني أسجلان كومنتي جلتي جافي نوبرستنس جرتن جافي تيسن هوجي جيري غرا هوجيتي اسن أرجسي سوداف غرا مقالة ديمني وانتوت ميشا مناف تاو أكسما وانتوتا biyya keenya keessatti gatiinsaa maal akka fakkaatu meeshaa ittiin fayyadaman tatti nyaatan tatti dhugan akkasuma tan uffatanis meeshaa manaa guutumatti ilaalchisee biyya tana keessatti gatiinsaa meeqa akka misilaa biititun wanni keessa gurguramaa qaali moo rakisha laata bakkuma durri tuquu qabnu san jirti moo arraan tana gatiinsii dabaltee jirti waan jettuufi akkasuma mas meeshota adda addaa tan biyya alaatti ittiin fayyadamaa turre biyya tana keessoo laata ni jirti moo hin jirtu akka biyyoota ambaatti guddachaa jirti moo guddachaa jirtu meeshaa ittiin fayyadaman meeshaa manaa keessaa akkasuma meeshota hunda waan namni itti fayyadamu jechuudha biyya alaatti ittiin fayyadaman biyya tana keessatti yoo ni jira moo hin jiru biyya tana seenee jira moo hin jiru kan jettu waliin deemnee ilaalla jechuudha hanga xumura sagantaa teenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا هرتفتو تخينيا خان على نداوتن بكا الدنيا تنرى نداوتا جرتن بكا جرتن تنجا فيا كبار أسن جا أكس مجا إرجاتي سن كبرني مجالا خيستي أركم نيشورا أكو ما ندوبتي أركا جرتن أما بكتو ميشان إتكرغرمتو خيساو ميشان منا خيستي إتين فاجد من جشورا خا هادولين تينيا منا خيستي إتين فاجد من جشو خناف ميشان بفخناني أركما غنا خيسول ديبنه غتيساتي في اكاتا اتفاقيدا ميساتي هوندا ولين خان اسنيف متا سنو تايچورا نفانا هيغا حاجل قبنو اما خونو ميشان اكما اركا جرتن نوچنتي اركما يچورا خناف غا خيسول سن خون هولا دروانتي في ميشان اكما اركا جرتن خونو اسجرا خون هوندينوغا ميشا نياتا اتين فاقيدمنو ميشا نياتا اتين فاقيدمنو بيفا اميات جچورا إفا إلكتريكا في أكسما أكسجينا warri biyya alaa keessaa biyya Arabaatii fi biyya Awurooppaa hunda keessatti jirtan gaa ni beeytanii meeshonni kuni guutuun keessan achitti itti fayyadamaa jirtanidha. Biyya teenya tana keessattis gaa namoonni abbootiin qabeenya warri tan qabeenya qaban itti fayyadamaati jiranii garuu baay'inaan hin baramne waan ta'eef namni keenya meeshaan kun tarii biyya teenya keessaa ni jiraafuu hin sawwee jechuudha namni. Kanaaf gaa biyya teenya keessaas akka meeshaan jiru asumaan isin hubachiisnaa namoonni as jalaan wantoota gartee akka isaaniif marru isiniif nu ajajjanis asumaan nu faana turaa isin jecha egaa ammaan tana foorni kanarraa eegalla meeshaa alaa jechuudha kana hot asbati egaa kuni akkuma beektan as jalatti keekaa bifa kanaan as jalatti gaa akkuma barame keekni as jalatti bilchaata wantoonni adda addaa lukkuudhaas ta'e nyaanni huddii jechuudha keessa bilchaata inni immoo kan ittiin fayyadamu akkuma biyya Arabaatti asitti kun oksijiina jechuudha bifa kanaan oksijiinatti fayyadama ifaadhaam jechuudha elektirikaa miti kun kan gara biraatiin isa kana anu argeen turre mee isa kana itti fayyadamni isaa mee meeshaa kana akkamitti fayyadaman daaboo waan fedhe keeka hunda oven ofis jaama maal itti fayyadamu isa maal godha dalagaan isaa maal waan fedhe hunda waan bilchaatu hunda waan xiqqaanite hunda waan bilcheessa daaboo ta'u keeka ta'u akkuma kanaatti kun gubbaarra stoovaa fi silindara lama qaba malee addeenyi isaa sanuma malee waan jalaan dalagu numa dalaga kun amma elektirikaan fayyadamu oksijiin elektirikaadha ka gubbaasu kun elektrikaan jechuudha mee fakkeenyaaf yeroo itti fayyadamu amma sin banani okay mee banneen laalla asuma qabeet bifa kanaan banama okay kuno meeshaan saanaan bifa kanaan sana sadika okay sana go sadika jechuudha as keessatti wantoota keekaas waan sila godhamu qabu jechuudha as keessa bilcheessa as keessa naqanii sanbooda as keessa kaan jechuudha okay mee inni kun gatiin isaa biyya kanatti gatiin isaa meeqafatti 5,500 5,500 fi 500 5,500 jechuudha okay 5,500 jaan
kuma shanii fi dhibba shan jechuun arraan tana maallaqa biyya warroota ni beektan biyya Suudii Arabiyaa jiraatan yookaan biyya alaa kan jiraatan dhibba shan jechuun gaa doolaaruma dhibba takkaa fi wahii warri Suudiidhaatis dhibba sadi Suudii hagasuma kanaaf bittanii warra keessan haali teessan bakka teessutti itti fayyadamuu dandeessu jechuudha yeroon gaamma ammayyaadha daaraa fi muka affaa'ulu dadhabee jira manguddoon teenya gaa osoo daaraa afuuftuu osoo muka afuuftuu iyyuu hundi miidhaan gara iyyaarra dhaqqabuutu mala jechuudha akkasuma guddisa waan ta'eef ayyee mee karaa wanta kana dabarra kuni maal jaama kunoo maqaan isaa Stooba tachiidha stooba. okay kuni gaa silaawni beektan warri biyya alaa jirtanii kaarba fayyadama jechuudha ifaatti fayyadaman Elektirikaadha. elektirikaadha asirratti maaltu fayyadama Waan feete hunda distii irra keesseeti ni dalagaa jechuudha. ni bilcheessaa Ni bilcheessa. okay gatiin isaa meeqa amma kun 6,500. 6,500 egaa mee isaa itti aanu kun hadisii takkaati jechuudha Kadistii takkaati okay 3,200. 3,200 disi takkaa sirra keenyaan shaayis taanaan jechuudha Waan feete mana hundaa hirribaa ni keessattii fi bakkuma teessutti bakkuma rabsitti cinaa keessatti itti fayyadamuu dandeessaa jechuudha kunis Stooba normaalisan. noormaaliidha Alla. Adalla. egaa kunis isuma garuu kun oksijiinatti Gaazaan oksijiina kadalagu. fayyadama oksijiina fayyadama jechuudha as duuba jira kunoo bakki itti hidhanii kadhaabbataa osoo hin ta'in gaa kuni Xarabeezaati. xarabeezaa godhattee mana keessatti jechuudha dhaabbattee godhachuu dandeessa yoo feetes lafa keessatti fayyadamuu dandeessaa jechuudha hungaa akkuma yeroo duraa isin ibsu yaallee kadhaabbataati jechuudha dhaabbatee itti fayyadamte jechuudha amma kana gatiin isaa meeqa 32,000. 32,000 32,000 jechuun gara doolaara dhibbaa shaniitti dhiyaate jechuudha kun kana as gubbaa kunoo kun ammoo kan Stooba biraati sun. ifatti fayyadamta egaa meeshaan biraa kuni amma waa'ee kanaati amma wan okay askab kuni kunoo akkuma argaa jirtan gaa ifa bakka itti bilcheessan jaha qaba jechuudha Gaazaa afurii fi elektirika 2. elektirika lama hawalaka kun elektirika okay kun lamaan elektirika jechuudha kun elektirika kaan ammoo oksijiinaan fayyadama jechuudha yeroo oksijiinis ilaa dhumees ifatti fayyadamuu dandeessa jechuudha okay harlachuutu itti fayyadamte jechuudha inni kan jaha qabu kuni ifattis elektirika ni fayyadamta akkasuma oksijiinattis ni fayyadamta jechuudha egaa 36 jechuun arraantanaa yeroo amma qallaadidha waan laafaadha jechuudha kanaaf gaa meeshota kana bittanii warra keessan if surprise godhuu dandeessan jechuudha wanni tokko gamanaas galme wanti ifa galuu qabu tokko waan kana ni beektanii arkaa jirtan biyya arabaatti gaa dakhaaxaa jennaani maa jettanii isin asitti Reejar kuukar. reejar Kuukar. Reejar kuukar. wanni kuni itti fayyadamaa turre waan ta'eef yooniif as keessa lafee caccabsitee jechuudha fakkeenyaaf foon yoo as keessa keessee akkanatti itti cuftee irra keessa jechuudha waan daqiiqaa sa'aa jechuudha muraasatti bilcheessuudha yoo akkam ture sa'a takka hin caalu ni beektan gaa isinuu lafee fi foon kana dhukkee itti kaasaan baan kanaaf wanti kuni biyya keenya keessatti hin baramne namoonni keenya kan baadiyyaa qoraan adda addaatti fayyadaman qoraanitti kan fayyadaman jechuudha bifa salphaan hafuurirraan ba'u waan ta'eef yeroo gabaabatti nyaata isin dhaqqabuudha malaa jechuudha wantoota akka faasuuliyaadha biyya namaa keessatti kan ittiin fayyadamaa turre asitti garuu hin baramne faasuuliyaa jijjiraasa yoo itti neene jechuudha daqiiqaa muraasa keessatti bilcheessa akkasuma ruuzallee biyya kanatti ruuza hindii ruuza jijjibaa tokko jira ruuza san yeroo gabaabatti jechuudha bilcheessa gatiinsaa inni kun isaa giddugala isaa okay gatiinsaa meeqa inni kun Leetiri 15 3,500. leetirii meeqa Leetira 15. leetira 15 Leetira 10 takka dammo 2,800. okay 3,500 jechuudha Guddaan. okay rakishaa'u jechuudha kuni okay kanumatti aansuudhaan ammas meeshaa isa kana gamana arkaa jirtanii as keessa meeshaa kana maali itti fayyadamuu jirra magaalaatis manattis itti fayyadamaa jiran jechuudha maal jaama Khallaaxa. khallaaxaa jaamaa jechuudha gatiin isaa meeqa isaas 2,000.
kum lama jechuudha. Okay. Kanaaf gaa meeshaan kunoo bifa kanaan meeshaan ittiin fayyadaman hedduudhaatu jira jechuu barbaadneeti. Kunis akkasuma walirra xiqqaa guddaa qaba malee kaarabatti ifatti fayyadama. Akkasuma wantoota ittiin bilcheessanidha. Gamana kun egaa akkuma beekamu warra biyya oowwaa jirtanii beeytanii. Maroohaa jaaniini. Ifbira mana hirribaa ifbira keessee siree irra keesseeti itti qabsiifattee itti fayyadamuu dandeessa. Akkasuma kunis shaayii jechuudha. Yookaan distii oowwisu nyaata taraa bilchaatee ture lamatti deebisee oowwisuudhaaf hedduu si gargaara. Gatiin isaa meeqa kuni? Istoofni 15,000. 15,000. 1,500. Anuu gosa kanaan qabaa qabatti fayyadamu wallaani malee. Sichaan kan. Okay. Mee isa kanaa. Sunis akkuma reefuu saniiti. Akkuma kanaati. Istoobatachi kareefuu san. Seensara qaba kun meeshaa marata. Okay. Ifumatti dalagaame? Ifumatti dalagaa. Kaarabaa. Hoggaanii fi dalagu asin shiddaa? On goota. Distii fe'i eeguu fe'i waan fedhe harkannaa ni dalaga. Distii marata malee. Bilcheessuuf moo oowwisuuf gargaara? Ni bilcheessa fattaaniidha. Fattaani. Bilcheessa? Akkas taanaani. Okay. Biyya keenya gaa akkuma beekamu elektirikni biyya keenya ala biyya alaatti gurguramaa garuu biyya teenya keessa waliin geenye lafti baadiyyaa lafti ifaan hin seenin hedduutu jira akkasuma magaalota xixiqqaallee kan seenin jira. Gaa warri magaalaa keessa jiran bifa kanaan itti fayyadamaa jiranii warri gara ifaan biyya isaanii hin dhaqqabin quraanuma afuufuuf jira jechuu barbaadeeti. Egaa yoo rabbi jee yeroo muraasa booda kaleessa yookaan hudheen gadda eebbisee turre gaa muummichi keenya ministeera bishaan Abbaay elektirika maddisiisuu jalqabee jira. Baadiyyaa hunda akka seenu abdii qabna inshallah gara fuulduraatti jechuu barbaanneeti. Kanaafuu qophaa'uu qabdan isinis meeshaa bitattanii ifaan isin dhufuudhaaf karaa waan jiruuf jechuudha. Kun kana fakkaataa egaa meeshaan kan biraa arraan tana meeshaan isin garsu jirru meeshota ittiin bilcheessanidha jechuudha. Hawaa bilcheessu wantoota nyaata irratti nama gargaaranidha. Kallaaxaanis gosa adda addaatti jira. Kani juuzatti gootu jira akkasuma bukaaraa ta'e jechuudha nyaata waan nyaataa mimmi'eessan ittiin daakanis hedduudhaatu jira. Kanaafuu gaa hordoftoota keenya bifa kanaan meeshaa isinitti tolu kagartee isiniif miidhaguu qawarra keessanii sabtiraas godhuu barbaadan bifa kanaan ajajattanii waan feetan nutis isiniif godhuudhaaf qophiidha. Magaalaa keessa waan jirruuf bakka isin ajajanitti bakka isin feetan deemnee isin maruudhaaf qophiidha isinin jannaatiti. Galatooma ulfaadha arraan tana sagantaan teenya kan qabanne tana fakkaatti hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagayaan nu turaa isinin jenna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.